aanan burcuqqoo takka gizee hirriba irraa dammattan afaan ingiliffaatiin hirriba jechuun afaan ingiliffaatiin afaan oromootiin sanii miti hirriba irraa dammaqe isinii gala hirriba irraa dammaqe jechuu yeroo hirriba irraa dammaqe aanan burcuqqoo takka illee yoo taate waan ho'aan waan laphee isaa kan qabbaneessu dhuguu qaba. Namichi kun bar rabbi isaa laaffise malee tabba bahuu wayya bar tabba bahee galee bar tabba bahuu wayya. Tabba bahee dhufe jechuudha tabba bahee dhufe rabbiin isaa dakkafalu malee wallahi tabba bahee dhufe. Isinii galaa miti gatii kana ta'ee fi hamma wayillee taatu waan laphee isaa qabbaneessaa dhuguu qaba. Tokko san ganamtii gizee lafa kaatan dhiirri waan guddoon barbaaddu homa diqqoo waan sirnyaa barbaaddi. Homa diqqoo waan guddaa sana harata sanii miti. Avukaatoodhaa fi hinqulaalii bas kus baqa homa diqqoo hinqulaal batimaatim xabsa shakilii mamaa inni xabsa shakilii mamaa jedhama sila. Hala kulli haalillaahi haa ta'u kama ta'e haa ta'u waan galabii jechuudha. San keessatti rakkoon shamarran kennaa guddaan zayitiin litirii tokko itti naqama. Zayitiin litirii tokko. Zayitiin litirii tokko itti naqama. Zayitii litirii tokko itti naqxanii san dhuubatee ka'ee gizee deemee achii takka ciisee achii ka'u gaafa waggaa takka qaata albaata beektaa qaata. Bannaatis qaata albaata safara balleessitee achi siisi diqqoosi manarraa garassifadhu qaata albaataa si keessa dhumaan jiru waan ta'eef diqqoosi manarraa achi siisi yalla deem. Maal gootan isinitti fakkaate ganamtii lafaa kaataniitu maali bakka homa haphii jechuudha waan zayitii hin qabne waan zayitii hin qabne kafiifa fayyadamtanii kennitaniif. Ufillee of hin dagatin amma rakkoo shamarran kennaa maal inni uf dagatti. Uf dagattan uf hin dagatin habiibtii tiyya dhala si eeggataa guddisuutu si eeggataa waa hedduutu proosesii hedduutu si eeggata. Ilmoon takka gaafa dhalatteetiin jette hanga gaafa siin ubbartee maal jettutti responsibilitii haadhaa jala jirti. Isiniif galaa miti. Kanaafuyyuu ufillee ofii keessanii of hin dagatinaa. Of hin dagatinaa rakkoon keessan of dagattan. Ofii kan keetillee lip habiibtii tiyya. Anama kun asubii lafa ka'ee illee abukaatoo daakkadhee. Obseetii eeyyamee fiqiru. Wallaahi of hin dagatinaa. Anama yoo xiqqaate waggaa 30 meeqa. Wannummaan hanqamma daa'imman irraa calanqiftuu fi diqqeen irraa qabee of hin daganne rabbii kiyyaa galata. Diqqeen irraa qabee takka of hin daganne. Kun shamarran Oromoo illee maashaallah akkanatti sa'a 24 isin gorsaa laal. Sa'a 24 harkaan waa darbaa onneetan abaabootan homa qabdan harkaan waa darbaa jennaan gorsi kun akkana na keessaa yaa akka reediyoo sokkeetti itti sakkaaniititti. Garuu isin gogaa gizee isin jala kana teettan taaptaaf hin goone kooppilinki hin goone na keessa badaa iyyuu na keessa bada. Hayi. Maal inshaallah waa ana birraan wannoo taate sadaqaan inshaallah sheekonni illee gizee matachii waa kennitee jette Allahu akbar jechuu eegalanii maa. Sheekaa gara sheekotaa kanaayyuu sadaqamatu gara darasaa kanaayyuu sadaqamatu fuula ibsa. Haati faaxee maalidhee kana caala. Ani eenyu gadi jira. Kanaafi wallahi isa dhugaa isinii hima. Ana osoo qoosu dhugaa isinii hima. Boo'ee isinitti himu. Dhugaa qoosaatumaan isinii hima. Shamarran teenan an dhageettan gaafa keessa geettan garuu ni argitan. Gaafa keessa geettan waa hunda ni argitan. Uf hin dagatinaa. Uf qaqqabuu irraa uf hin dagatinaa. Hanga gaafa duutee qila eeggaltutti. Fuula kan kee, rifeensa kee. Uf qaqqabuu irraa isaa yeroo kennuuf jettee ilmoo teetii yeroo kennuuf jettee uf hin dagatin. Innis yeroo qaba sa'aatii meeqa qaba dabar. Hiriyyaa tan teetiin geelee tan teetiin waliin gaafa haasoftu yoo xiqqaate sa'aatii meeqa haasofta geelee tan teetiin waliin. Sa'aatii 2 sa'a tokko haasofta geelee tan teetiin wajjin. Taada sa'aatii geelee tan teetiin waliin haasoftu san keessa sa'ufii kenni. Garaa keetiif. Waan guddaa nyaatiin akka coggaarnaa sin guduunfamne homa diqqoo. Fakkeenyaaf keessattuu dubartoonni aadaa nu dhufutu jira. Yeroo aadaan nu dhufu san dirqama jechuudha of qaqqabuu qabdan. Lafeetu sin cabe dubartii yeroo 2 yeroo aadaan itti dhufuu fi gizee deetteetiin jette gizeen lafeen isii cabdeetiin jettu. Of qaqqabuu qabdanii jechuudha. Of laaluu qabdan. Of qaqqabuu jennaan deemtee ruuza lukuu jirtuu keessatti awwaalteetiin dhuftee laxxuuf godhin jenne yaani. Of qaqqabuu jechuun nyaata kan keessa haatiidha. Ganama gizee lafa kaate
killee waan xiqqoo godhattee shaayii bakka gara hojii keetii isaa kennite ofiillee sa'aatima isaa kennite san ofiillee afaan lama kaayadhu habibtii dhiirti miti jechuudha miti dhala dhabuu miti miti dhala dhabuu miti ati dhibamtee guyyaa 4-5 mana san keessatti namni idda qabsiisu dhabamee tayyeesu taana wallaahi manatti ol hin deebitu dhiirri cinqaan jaalattu dhiiraaf re'een takkaadhaan asiin dura isiniin jedhe dhiiraa fi re'een takka ilaal kun sheetichillee dhugaa dubbadhe ilaal eegalee azaana wanno jechuudha dhiiraa fi re'een takka bareeda barbaaddi bareeda jechuun isa bichaa badaddee ofii jalatti du'uu miti ofii kan keetillee obbadaduu si barbaachisa atillee of malee nama biraan qabdu abboon hun arrabsiin kaa re'ee jechuun barama fakkeenyaaf re'een tokkoffaa muka faayidaa qabu malee hin nyaattu re'een muka faayidaa qabu malee muka fayyaaf ta'u malee hin nyaattu waan re'een soorattu keessa jechuudha waan fayyaaf ta'u qofa sooratti ammas lammaffaa bakka badduun ciiftu re'ee dhoqqee keessa ciiftu argitanii bakka badduun ciiftu roobee jennaan qeensa lamaan lafa ejjettee akka namaatitti re'een akkasii jechuudha isiniif galaa miti kanaaf dhiirri akkasitti qabachuu dadhabdanii dhiira gaafa inni gabbaheetiin inshaallah muka dha'ee teettee bootti mashaqaa teessan dadhabne habiibtiiti yoo deemeetiin jedhe kana nyaatta jedhin haa deemu wallaahi billaahi haa deemu akka nama daa'imu dulloomee ka'ee inte ganaa muuxatee achii gad deebite jiruun sitti tolti yendoom akka nama dulloomee ka'ee deebi'ee muuxateetitti heerumtee kaatee gaafa singilitti deebitu bakka uf yaadattateette uf yaadatta bakka maal godhuu qaba maal ta'e uf yaadattateette bikoos ittiin dabiin hanga si harka jiru kaddame abbaa manaa keeti salphinnan qabu halaalaa walit dhuftan nyaachisaa dhugu gaafa ni lakki kun nan taane xibsiin mana kan keetii nan taane kitifoo mana roomaatiin naa ta'e jedhe go'aa huteettaan bas deem jireenya isaa keessaa baata amma shamarran heddummaan inni dhiira tokkoon wal gadhiistanii yookaan wal dhabdanii adda baatan takkaa jireenya isaa keessaa baatanii hin beektan akka masaanuuti sa'a 24 jala deemta akka masaanuutitti duraasi dhiisee deemee maal godhuuf hana deemta wanni shamarran yeroo baay'ee isin miidhusanii bara wanni yeroo baay'ee anamma meeqa baradhee meeqa wal tamaarree meeqa wal dhiibnee meeqa wal kuffifnee bilookii godhuu qabda malee obsee koo duraashin isaa badu qaataa waa barreessaa argu jira nama meeqaan wal baran wal tamaarree nama meeqaan fatanaa wal kuffifnee naga kan kootiin jiraadha nam waa waajaan ajjanu sanitti hin fakkaatu sa namni qixa kiyya waajaan ajjanu hin jiru gombas qanaa yeree waajaan ajjanu gaafa janna ajjanu san akka fireendiititti hin janna ajjanu akka jaartiitti janna ajjanu of bira taree isa gorsa gaafa addaan baana jenne ammoo maal isiniin haa jedhu akka milikiin jibban caalii jibba'an akka milikiin jibban caalii isa jibba gaafa jibba akka milikiin jibban caali milikiin amma oromoon akkamitti jibbiti akkasittiin jibba thank you galatoom akka milikiin jibban sanitti jibba because maan kamaan yaansaal gaafa duraa dideenarraa deeme maal godhu isa faana deema hiriyyoota isaa irraa qabee faamilii isaa irraa qabee waan isa ilaallatu kamuu jireenya kan koo keessaa log out godha la log out wallahi billahi rabbi kakadhe log out atin duune qoy jibril kayette kon ay man min dinno he man fasno ndi nauka yalla dem dile man araba baftami dem buchulla isini gale jireenya kan kee keessa gaafanni baay'ee dagadhu hin dagattan maadaatii wanni isinitti ta'e welcome badir wanni maadaatii isinitti ta'e san bakka hin dagattan jala deemtan eessa gahe eessa bu'e maal ta'e fuudhe jedhan dhalche jedhan wal dhiisan jedhan wal dhabanii ala bahe jedhan maalii ta'e jedhan ka jedhanii sitti himu sun dhaqee isatti illee hima yoo kara jaati isaanii wal dhabee jiraate fiigee dhaqeetti deebi'e akkas jenneeni bar gammaddee akkas haasoftee akkas taate mee wallaa jedhe isinoo maalirra jirti akkanarra jirti
maal godhaarti isiin akkasiiti waan san godhaarti shiishaa harkifti caatii qamaati laa nagadaa jirti akkanaati kan keellee achi hima ka ofiillee asim namuma isa beeku irraa cittaa biftiti namuma isa beeku namuma riilashinii kan keetiif riilashinii isaa qabu irraa citta inuma irraa cittaa bifti jireenya dubbisuudhaaf namni rakkatu akka gaafa dura kitaabni Jawaar Mohaammed Biltsiginnaa maraachesan jechuudha. Jireenya namni dubbisuuf rakkatu jiraata. Jireenyi namni itti cannaqamu wayii. Anama jireenya akkasii natti tola. Jireenya namni itti cannaqamu wayii jiraachuun kiyya baay'een dasna jedha bakka. Usuu namni na arguu baate. Usuu waan mana kana fa keessatti as keessatti asumaa bitatanii asumaa gurguratanii asumaa nagatatanii asumaa maal godhanii asumaa jiraatan taate wallaahi wanni akkas na gammachiisu hin jiru. Ilmi namaa si barbaachisa yaa si barbaachisa garuu ilmi namaa yeroo ammas hin barbaachisu. Rabbii kan kee qabattee jireenya kan kee jala deemannaan ilmi namaa yeroo ammaa yoo summii sitti ta'e malee xumurri isaas hin barbaachisu. Because gaafa ati dhuddu yookaan gaafa ati sakkartu gaafa ati qumaara tumtu hiriyaa hedduu qabda. Hiriyaa hedduu qabda. Gaafa ati ammoo bakka gayaa tokko geette bakka dhugaa tokko geette haa heerumtee bultii ijaarrattu. Haa nigdii wayiitiin nagaddee waan tokkotti baatu. Haa dhageettii wayii beekamtii wayii argattu. Gaafa summii sitti ta'a si jala dhaabatee. Haasidii sitti ta'a. Akkamitti bakka maali achi nu dhiiftee deemtee dhabar. Haasidii sitti ta'a si jala deemee gammachuun kan kee isaan hin gammachiisu. Argachuun kan kee isaan hin gammachiisu. Si galee kanaafuu ilmi namaa yeroo ammaa haasidii obboleettiin irratti haasidii gisee ammaa. Kanaaf taata jireenya perfeekti ta'e jiraata jireenya dhugaa. Real life jedhama afaan Ingiliffaatiin. Real life jette jiraata jechuudha. Live jennee akka TikTokii kanan seenaa asi. Live jedhe malee live hin jenneen. Live dhaaf life hin garagara. Life is not different in life. Kanaafuu amma dandeettanii shamarran keenya waan akkasiisan jiraata jireenya akkasiisan. Irra caalaan keessan gisee dhiirri gisee shamarran gara shamarraniitii waa jedhu dhugaa jettee jedhan. Dubartoonni gisee dhiiraa waa jedhu dhugaa jettee jedhan. Dubartoonni gisee dhiiraa waa jedhu dhugaa jette jettu gisee ammoo isinii waa jedhu ammoo arraba dheerattan. Kun ammoo booda deemee ufuma keessanii waan arguudhaa teessan. Ufuma keessanii waan irra geettan. Ufuma keessanii waan argitan. Hadhaan arrabsi rakkoon qaban sirraan fudhadhu. Feetu dhageeffadhu feetu dhiisu. Thank you ulfaadhu siif haa guuttu. Bakka fuuti dachaa siyaasaatu thank you galatamnu garabbii. Si galee kanaafi hundi keessanii jechuudha. Homa isin fayyadun dubbadha malee gama dhiirotaatis dubartiin miidhinaa jechuun kan koo obboleettii ta'e miidhinii jechuu kiyya. Dubartii gisee isiniin jedhu nama hammaataa wayii yookaan waan alarraa dhufe isinitti hin fakkaatina. Obboleettii tantee mana keessa jirtu ummaa ta'e hin miidhinii isin jechuu kiyya. Si galee yoo si taate haadha manaa tantee taate tokkoffaa duraan dursitanii dubartii argitanirraa ilmoon dhalchinaa dhiironni. Ilmoo keessaniif haadha filadhaa. Ilmoo kan keetii fi haadha filadhu. Dirqama ilmoo kan keetii fi akka siree irra waliin ciisuu san hin taatu beeki. Fedhii siree irraatii fi ilmoo walirraa argachuun waaqaaf hin lafa. Fedhii siree irraa waan daqiiqaa shaniitti raawwattee biraa deemta bilookiidhaaf wal baastaa is okay normal. Garuu hoo ilmoo kan keetiif abbaa filachuun ilmoo kan keetiif haadha filachuun sirratti dirqama responsibility cimaa ta'uu qaba. Haadha argitan irraa ilmoo dhalchitanii haadha argitan irraa ilmoo dhalchitanii abbaa argitan irraa ilmoo dhaltanii booda waliin rakkattan. Ilmoo gaafa dhaltu nan guddisaa jedhi dhali atis ka dhiiraa dhalchi. Atis ta dubartiidhaa nan guddisaa jedhi dhali. Zaase. Ilmoo tana nan guddisa. Fedhu haa jiraatu, fedhu haa deemu ilmoo tana nan guddisa. Tawakkaltu lillahi bakka akka nama gisee wannoo deemu jechuudha karaa deemu nan guddisa bakka feetu haa jiraattu feetu haa deemtu ilmoo tana nan guddisa. Amma rakkoon dubartoonni tokko ilmoo yoo dhalan dhiira hidha wayiitti fakkaatee waan akkasii wal gorsitu jirti. Yoo ilmoo dhalee fi eessa narraa dhaqa. Habiibti ilmoo dhaltee fi damma baxaabbattee fi siganuu barbaannan numa sigana. Dantaa ilmoo rankaayanne.
namni dantaa nikaa irra hin kaayanne dantaa ilmoo irra hin kaayatu. Nikaa iyyuu irra hin kaayanne jechuudha. Nikaa guddaa sanuyyuu salphaa fi waan adii ta'ee nikaa kan kee badhatee waan barbaade godha. Atis nikaa isaa badhattee waan barbaadde goota. Ammas dhiironni tokko tokko ilmoo gaafa dhaltee itti eessabbaa isii dhatte warra jedhu jira. Haadha ilmoo ofii ajjeesaartuun argine. Haadha ilmoo zambeeliidhaan gattee biraa deemtuun argine. Haadha ilmoo fiddee qilee gubbaa darbituun argine. Akkasi jechuudha. Gaafa dantaa hin qabne akkasi. Ilmoodhaan isa hidhaa, ilmoodhaan isii hidhaa. Kuni abjuudha. Abjuu waan jedhamu beektanii abjuudha kun. Isinii galee abjuudha jechuudha. Jireenya abjuuti. Kanaafuu hamma dandeettaniitiin jettaniin jechuudha. Osoo kiyyaa waan akkasii san godhuu baattanii natti tola. Jaalalama dhugaatiin kabajama dhugaa saniin osoo waliin jiraattanii. Kabajaa dhugaatiin jara dhugaatiin waliin jiraadha. Ammas gaafa ilmoo irraa yoo dhaleetiin jedhee sabbaa isaa dhaqa. Ilmoo ofii dhiisee eessa dhaqa. Siifuu bakka hin arganne abibti. Nama hafa muka jirma jibbanii maal jibban jette Oromoon. Muka jirma isaa jibban hafa isaa jibbanii jette. Hafa jechuun daraaraa isaa jechuudha. Daraaraa isaa muka tokko fakkeenyaaf kan lafarraa ol biqilu tokko gubbatti wanna jedha. Isinii galee gatii kana ta'ee fi irra hin kaatinaa. Gaafa dhalte kuulii badhadhu guddifadhu ilmoo tante firii keetii halaalumaan dhali malee akkuma namni waliin sin ceelaan waliin sin laalle malee halaalumaan dhali malee gaafa dhalte ilaali. Hallayyaa bu'ii guddifadhu ilmoo kan kee. Akkana ciniine akkasi ciniine guddifadhu. Kuulii itti badhadhu. Hadda bishaan itti dhuddee boru aanan yoo itti dhuddee ilmoo tantee hin qaanfatiin. Hadda harka nama jala qabattee boru yoo nama ilmoo tanteetti daladdee argattee itti hin qaanfatiin. Jibba hin beekatiin hanga gaafa rakkinna wayii keessaa baatutti. Jibba namni si jibbus hin beekatiin. Nama si himatiin. Isinii galee nama si himatiin hanga gaafa rakkinna wayii keessaa baatutti. Hanga gaafa bakka wayiitii qaxxaamurtutti. Obsi waa hundi. Because 2020 fi 2021 yookaan ammoo 2024 fi 2025 tokko miti. Ni dabarti wanni hundi. Akkasitti hin ta'ettu. Lubbuun ammoo guyyaa Rabbi fuudhe malee hin fuudhamtu. Inshaallah summii dhuddee irraa hafta lubbuu. Summii gittin goote irraa hafta lubbuu. Gaafa Rabbi fuudhe malee hin fuudhamtu lubbuun. Kanaaf obsi. Obboleettii teetiif waa siin jedhe aamiin. Ijisuusu. Obboleessa keetiin waa siin jedhe aamiin. Ummaateetiin waa siin jedhe aamiin. Nuti silaa dubartoonni gaafa bishaan gama baane ummaan teennas nuun beektu, abbaan keennas nuun beeku, obboleettiin teennas nuun beektu, abbeeraan keennas nuun beeku. Fira hin qabnu. Jaarsi keenya nuun hin beeku, dhalaa biyya Arabaa jedha. Warri itti heerumne nuun hin beeku, dhalaa biyya Arabaa jedha. Rabbi tuuyyuu bakka hin jiraa miti. Yoo Rabbi nuu beeke malee ilmi namaa nuun beeku nu. Yoo Rabbummaan nuu beeke malee ilmi namaa nuuf hin beeku. Ummaan tanteellee isuma bira jiru sanii gombas qana jetti malee sin beektu. Abbaan kan keellee isuma bira jiru sanii gombas qana jedha malee sin beeku. Ati bishaan gama baanaan kalaas jireenya mataa kan keetii jiraachuu, jireenya dhuunfaa keetii jiraachuu sanii jechuudha. Kanaafuu hamma dandeessanii jettaniini dhiironnis nutti hin dabinaa. Nu malee waan biraan qabdan. Wallaahi nu malee waan biraan qabdan. Dhiironnis nutti hin dabinaa. Baatanii haadhatee san biraa. Niilee. Hichi azaru. Okay. Okay. አንተ የጠፋ ሰው አለ እንደ ድንጋይ ረቡመቱ ከነ ጎዴ ሁንዳፉዩ ምንም ማድረግ አይችልም። ኦብሱ ኑረት ይድርቃማ ኦብሳ አባ ከና ከሰኒለ ኦብሳ አማ ዱበርቶን ንገር አርሲ ከነቲ ሄሩምቴ ጀቹ ለሲኮ መንዶቲ ሄሩምቴ ጭናቺ ሲ ኩንጉበቴ ኩን ጭናቺ ሲ ኩንጉበቴ ኩን ጭናን ተቆ ጨጨቤ yoo hiikamtellee ni kaa hiikamti. Akka fooyyaan ni kaa ni hiikamtu beeka. Hiikamti. Dubartiin kutaa biroo heerumte akkuma taatellee taatu na hiiki jennaan salphaadha ni kaa hiikuun.
Nahiiki jennaanin salphaadha hiikuun. Nahiiki jennaan hiikuun salphaa. Baay'ee waan ulfaatuu miti. It's very easy. Isinii galee baay'ee waan ulfaatuu miti. Garuu gara arsii kanatti xiqqoo ni ulfaata. Sanammoo maalillee obsuu si barbaachisa. Hiitteellee hiikatteellee hiitus sanumatu dhufa. Keessattuu piliis warri ilmoo qabdan. Warri ilmoo qabdan. Hanguma taatanillee taatan jaarsa keessan jalatti obsaa. Hanguma fedhillee ta'u. Jaarsa keessan jalatti obsaa. Warri ilmoo qabdan. Wallaahi ilmoo biraa qabattee dhiirsa biraa waliin neevar hin bareeddu. Hin bareeddu. Ilmoo tantee qaba. Ilmoo qabattee dhiirsa biraa waliin neevar wallaahi hin bareeddu. Sii galee inni sun si'iif jaarsa malee isaaniif abbaa buddeenaati. Hin bareeddu jechuudha. Amma dandeessaniin obsaa. Yoo isaa waliittan ammoo namichaa waliittan fiiddanii jiidhuma saniin kabiraan qabatinaa gariin faati illi kiyyatti barra. Illi kee beluuti. Illi kee akkasii yooti. Habiibti yenee qonjoo yenee buskut bultii keessatti illi kiidha wanni jettu hin jirtu. Bultii keessatti illi kiidha wanni jedhu hin jiru. Bultii jireenya kan kee dhuunfaati. Ani inshallah abbaan manaa kiyya ka shannat dhalche deemee obboleetti tiyya osoo fuudhee illi kiisaa jedhee ka biraan heerumu akkam maal jettanis. Illi kiisaa jedhee ka biraan heerumu fiigee. Guyyaa anaanikaa godhu macarrasha kakadhee isin hima. Guyyaa anaanikaa godhu sargii kiyyaaf uummanni walitti yaa'e osoo inni guyyaa san suufii anaaf uffatee baheen obboleetti tiyya yookaan hiriyyaa tiyya fuudhee gale. Neevar ani isaaf jedhee miira keessa galee bakka hin taane hin seenu. Neevar bakka taane hin seenu. Tokkoffaa inni sunis illi kiinatti heerumte siin jedha. Lammaffaa atis illi kii dhagettaa shinfatiin akka seenuun feetu caccabdee bullooftee hayyattee jiraatta. Madaa isaa himachuu hin dandeessu. Isatti waa ol fudhattee waa jechuun hin dandeessu. Bakka namaa gadi taatee jiraatta. Illi kii seente kaa. Jireenya illi kiidhaa. Sibiila liqimsite kan kokkeen tantee gad dabarsuudhaan taane ol deebisuudhaan taane. Leesh habiibti leesh. Maaliif? Obboleettii tiyya jedhaa bar guyyaa kiyya ilaal miti na jaalate yookaan bara dhufu na fuudhu yookaan na jaalatee nikaa naa godhee guyyaa aniif inni walitti dhufnu hin beenne miti hadha sargii kiyyaaf kabayaa jiran qophii kiyyaaf kabayaa jiran osoo an veelloo uffadhee isa eegu inni suufa uffate saniin obboleettii tiyya fuunaan rabbal kaabaa isa kana kaboodaan haa godhu miira keessan galu. Miira keessan galu. Ati dura heerumee haadha ijoollee sadiiti. Ni galee haadha ibsaati iyyamaan nagahu maamaa nagaa fattan. Immoo jaarsa keessan qalbiin si yaadde. Isa feeta. Abbaan ibsaa akkamiin tabalaasha immoo maal ta'e? Abbaan ibsaa maal ta'an? Itillee keessaa ka'uu dadhabamoo maal inni? Gudii bar. Ati dura heerumtee. Bakka dirqama heerumuu qabaan isinitti himuudhaaf. Rakkanne bar. Dirqama heerumee arguu qaba. Dirqama heerumee arguu qaba. Jireenya tokko waan jiru isinitti himuudhaaf. An nama hoolaa fi re'ee keessa guddate. Hoolaa fi re'ee keessatti. Kuweet dhaquuf maatii kiyyaan gargar ba'e. Kuweet dhaquuf gaafa xiyyaara kuweet yaabbadhu anka maatii kan kootiin gargar bahee jechuudha. Gaafa xiyyaara kuweet yaabbadhu abbaa barbaadan gaafadha ijoolleen naannoo kiyya baay'ee na beekan. Isinii galee gatii kana ta'ee fi hoolaa fi re'ee qixxee ture jechuudha. Hoolaa fi re'ee jidduu. Dhoqqee horii osoo qalqalluun biyyaa bahee. .
Gaafa kutaa kudhanii fi sagal baradhus sanbattan gizee galeetiin jedhu dhoqqee haraa sangaa qotaa ayiddaa yoo jiraate garbuu ayiddaa lafa aramaa yoo jiraate aramaa isiniif galee aramaatiin biyyaa bahee jechuu osoo akkasin itti fufee jiraadhee osoo garbaree wayitii heerumee jiraadhee haadha biizinasa guddaati haadha oomisha guddaa mootummaan nun abdatu osoo akkasin itti fufee jiraadhee jechuudha haadha oomisha guddaa fi mootummaan nun rooratu biikoos abbaa manaa kiyyarra jinkaadhu ka jireenya kiyyaan isumarra achi kaayadheetiin isuma bichaa eegu harkuma isaa bichaa ay hojii mootummaa qabaa birrii 5,000 nyaata mindaa isaa eddi ji'aan liqii fuute inillee liqii fuudha isinillee liqii fuuti gaafa jiinii dhumate birriin dhufteetiin jette wal gagaarrifata waliin dubbisanii barbulii 28 irra jaarsa jaartiin inshallah mana keessatti waraana OPDOti waraana abaa'oo ta'anii wal eegan bulii 28 irra isinillee liqii guurte santutti jira inillee liqii guure santutti jira wal gaarrifatan ta'anii mindaan gaafa bulii 30tti gadi bu'eetiin jedhe inni dhaqee akkuma fudhateen kan fale isin ammoo eegarti kana bar habibti shunkurtii yoo da'ote dhaabdee jette wannummaan liqaa si geessu hin jiru buqqiftee dhattee gurgurattee waan bitachuu barbaadesan bitattee ol deebita balbala jala bakka teettu jalatti ashaakiltii yoo dhaabde jechuudha si galee gizee teetteetiin luka lamaan wal irra kaatteetiin aduun akkasa dhapha si godhaati oduu ooftu sani aramtee bishaan obaaftee maal jettee zana jetta icciitii yoo isin hima la hooyi jechuudha balbala jalatti faazariin kiyya midhaan hanqatee hafte midhaan hanqatee ennaan hafte already midhaan sun kooboma takka koobon beektanii kooboo takka jechuudha hafte lafti hafte maal abbaa kiyyaa godha jedhama yaade amma lafatan amma achi harkaan qotee obboleessi kiyya shunkurtii wayii dhaabee shunkurtiin sun dalla jalatti achitti qancartee dalla jala hafteerti inni hajaa isaatii miti amma shunkurtii tana achi guuree battanee takka takkaadhaan adda hiyyaasee dhaabe shunkurtiin tun gizee fagagdi jetteetiin ol dhuftee jettu hinaafe obboleessummaan kiyya hor hinaafe maal godhe shunkurtiin tun shunkurtiitti jedhee buqqifatee gurgurate amma maal abbaa kiyyaan godha faadarii himannaa waan isaati qara maal godhuu dhattee tuxxee naan jedhe hamilee na dha'ee